gurgurate ammoo lafa jira ammallee wanni kun gurgurate siin kennuuf namu akka leencoo kanatu namoota argitee giyoonii fi sharaatan hin baanetu jira. Amata amaamaatiif ka morma suufiitiif ka morma karabaatiitu jira. Maqaa baalee himatee qaba. Finfinneetti guuramee jira beeki. Kanniintu faayidaa uummata sanii ofii godheeti uummata sana qabsaa jira. Bineeldotaa fi bineensota lubbu qabeeyyii haantiif hin eeyyamamne adamuuf hin eeyyamamne indigenous jedhaman keessattuu hektaara 200 ol maybe significantly lakkoofsan taane yoo an dogoggoruu baadhe bosona leemmaniitu jira. Bosona leemmanii kana keessa qeerransoota indigenous fi baay'ee murteessoo ta'antu jiraata. Ka mootummaan naannoo Oromiyaa hin beekne akkasumallee Oromiyaan Forest and Wildlife Enterprising kan beekne Icciitiin loojoon sun achi ijaarameef sekiriitii wayii qaba. Sekiriitiin sunillee waan biraa miti albuudhaatanii gurguruudha. Amala raadiyoo active element warroota jedhamantu jira. Kan akka yuraaniyeemii isaan biroos raadiyoo element warra ta'an. Neecharii ammoo mallattoowwan kanniini biyya tuqaan itti argamu naannoo tuqaan itti hammaatu isa jira beeki. Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota kabajamtoota maatii jiru miidiyaa keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo addaa guyyaadhaa nu bira gaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessattuu dhimma buqqaa'uu uummata Baalee fi icciitii paarkii gaarreen Baalee duuba jiru odeeffannoo cimaa kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo kana qofa osoo hin taane kan biraas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaan Itoophiyaa jiraattota godina Baalee aanaa gubbaa jiraatan dhimma paarkiin wal qabsiisee lafa isaanirraa kaasuu jalqabuun isaa ni yaadatama. Uummanni godinichaa lafti keenya lafee keenya nuti lafa keenyarraa eessayyuu hin deemnu jechuudhaan mootummaa afoo dhaabbatanii jiru. Kabinoonni mootummaa immoo eenyutu lafti keessanii miti isiniin jedhe jechuudhaan namoota adda durummaadhaan morman godinicha keessaa guuruudhaan hidhaatti guuraa jiraachuu keessa beektonni nu dubbatu. Lafti teennaa gara deemtuun qabdu paarkiileen keenya waan jedhu tokko paarkii gaarreen Baalee sababa ogummaati marsaa lachuu daawwadhee ture gaafa digrii illee gaafa maasters illee even yeroo an digrii badhu gaafa yeroo biiniyaamii jedala diimtuu baraaruudhaaf wareegame sana nu dhiyaata malee san dura garuu maalan jechuu fedhe gaafa duraa nu akka barataa digriititti waan daawwachuu qabnu daawwannee sanatti gubbaarra jedala diimtuu laallee ecosystem diversity and for the natural forest components and also the bosona leemmanii sana daawwannee tumaan deebine gaafa maastarsii baradhu immoo EBI Ethiopian Biodiversity Ethiopia Biza Hiyot ka jedhu kuni 4,400 tokko balli nu kaffalee ndawun Baalee roobitti illee fataa innee then looji tu jiran beeytanii paarkii gaarreen Baalee doktoroota umriin isaanii guguddaa amma Finfinnee galee irratti fakkaata tokkoffaa jechuun namoota umriin isaanii 70-80ti. Hundeeffama paarkii kanaa keessallee warra daatallee funaane ammallee EBI kana keessa warra hojjetanii barsiisota piroofeesaroota yuunivarsiitii barsiisan qofa doon taane ministeera qabeenya uumamaatii fi dhaabbata heddumminna lubbu qabeeyyii Itoophiyaa irraallee warra nu wajjin deemetu jira jechuudha. Then hin dhannee gaafa dhannu zabanyoonni nama keenya hin beektanii warruma achiiti loojii dhaquu dhannee gaafa ol seenuu jennu you can't get in jedhan seenuu hin dandeettanii jedhan warri hin dandeettanii maali jennaan loojii kana keessa namni seenuu danda'u ka tajaajilamuu danda'u lammii biyya alaatii doolaara 400 nama kaffalchiisaa jedhanii Dr. Girmaa Mangashaa namni jedhamu har'allee Finfinnee botanical garden kana jiru natti fakkaata.
nama guddaa baay'ee nama afaan Oromoo dubbatu yeroo sanatti Hawaasa Yuunivarsiitii Kolleejjii Bosonaaf Qabeenya Uumamaatitti diiniidha. Himboo'e achi dhaabate. The reason bakka kana wanti tokko hin jirre akka loojiin kun asitti hundeeffamu akka international park criteria guutu barbaachisummaa Baalee Mountain National Park watershediin jireenyaaf qabu gahee hoolaan paarkii sana keessatti taphattu including the wildlife akkaataatti immoo waan hundayyuu warra design godhe jarri kuni zan dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jarri namni keenya baay'ee bilchaata zabanyoonni jara naa itti ijoolleen mummamu nu zabanyoota ji'aan kanuu kaffalamu qarshii haga kanaati akkana nuun jedhani waan beeknu qabnu jedhani konkolaataa keenya dugda duubatti deebisne loojii keessa galuu hin dandeenye uumama rabbii nu midaawwanne damma bitanne of duuba deebinee gallee kan booda immoo akka baratattis akka barsiisotatti illee daataa tokko tokko funaanuu turre bineeldotaa fi bineensota lubbu qabeeyyii haantiif hin eeyyamamne adamuuf hin eeyyamamne indigenous jedhaman keessattuu hektaara 200 ol maybe significantly lakkoofsan taane yoo an dogoggoruu baadhe bosona leemmaniitu jira. Bosona leemmanii kana keessa qeerransoota indigenous fi baay'ee murteessoo ta'antu jiraata. Ka mootummaan naannoo Oromiyaa hin beekne akkasumallee Oromiyaan Forest and Wildlife Enterprising kan beekne kallattiidhaan yeroo sana wayyaanitu siistamii sirnarra jiran beektanii achirraa daal kallattiidhaan eeyyama baafatanii kun yuunivarsiitii Arsii keessa paarkii gaarren Baalee gaarren Arsii irratti illee mudateera eeyyama gubbaadhaa kennameefin osoo iskaawutiin keessa jiru paarkii keessatti dullacha sanuu kormaadha. Preferably ka adamamu jechuun adamuuf ka eeyyamamu. Haadhoo dorrobduu goromtii garaa qabdu yeroo itti adamsan. Achi booda iskaawutii riippoortii godhe yeroo hojiirra ari'an hin beekan. Isaan maatii miti kan isin jechaa jiru gaafa ornaati. Gaafa sana namni loojii sana itti waamamni isaa federaalaa fi abbaa qabeenyaa militarii nama lammii Ingiliziiti. Kallattiidhaan qalamee direct export godhamaa ture. Kun kan isinitti himaa jiru waan achitti dhannee arginee fi san boodan dirqama saniin aga tokko daataa yoo sana funaanne irraayi. Mootummaan Itoophiyaa uummata lafa baddaa kana irra jiraatan bakka bu'ummaadhaan gammoojjii aanaa Dalloo Mannaa keessatti akka kennaafii jiru jiraattonni ni dubbatu. Uummata kana guutummaa guutuutti achi keessa uummata dhabamsiisuu barbaaduun tokkoffaa kaayyomattuu kunuunsa qabeenya uumamaa akkanaa addunyaan tun seenaa keessatti qabeenya uumamaa wajjin seenaa sadii dabarsiteetti. Man in nature, man against nature, man in the nature. Iraa akka jedhamutu jira. Man against nature gaafni jedhamu kun dhalli namaa baay'ee muraasa ture, bosonni bal'aa ture, ka barbaade firii nyaate, ka barbaade ulee murate, ka barbaade immoo akka barbaade cicciree wajjin taphata lakkoofsi namaa muraasa waan tureef. Then after 18 jaarraa 19ffaa keessa lakkoofsi ilma namaa baay'ee dabalaa dhufe, qabeenyi uumamaa ciramaa cafacafamaa dhufe. The first 1870 yeloo national park ka jedhamu akka amma paarkiiwwan addunyaa itti ijaaramaa jiranii fi gaarren Baalee Arsii illee itti ijaarame kanatti ka militariin eegamu akka ta'u jedhamee kunuunsa saniif deemetumaan inni kun dhufee amma ogummaa akka ani barachiisu biodiversity, agroforestry, natural resource management, natural resource economics homti amma jedhamaa jiruu fi jijjiirama qilleensaa jedhamee irraa dubbatamu dhaabbilee addunyaa hedduun irraa hojjetan kun hundumti isaa man and the nature sadaffaa keessa jirra. Against nature san hittisuudhaaf amma man and the nature ka jedhu keessa jirra. Barri kun
bara ummatan hawaasa naannaa sana jiru akkaataa itti qabeenya uumamaa san wajjin jiraachisuu dandeettu. Maaliif jennaan dibeetii godhee warri kunuunsa qabeenyaa qofarratti xiyyeeffatullee warri jireenya uummataa malee bosonti homaa hin godhuu ho'i qilleensaa dabalu wayituu hin jiru durillee ammallee akkasuma jedhu akka Tiraamp kunis walii galame qarxii tokko irratti. Maal ka jedhu maan in the nature uummanni fi qabeenyi uumama wajjin haa jiraatu. Iddoon tokko like wilderness areas ka jedhamaniin alatti warri natural reserve ta'e kamiyyuu hawaasa sanii faayidaa kennee akka wajjin jiraatu ka jedhu barri jirrullee barasanii akka ogummaatti illee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e an profeesaroota jajjaboo qaba dhimma kana na caalaatti karaa dubbachuu danda'an. Walumaa galatti kan nama jechuu barbaade I am not sure about it. I have no information about it. Parsantii 100 ajaja UNESCOtiin kunuunsa paarkii kanaatiif barbaadamee wanni kun raawwatamaa jira jedhee namanu silaa waa baay'ee dubbachuu danda'a. Bishaantu afaan na jira jette qurxummiin. Akka uummanni lafa baddaa kan irraa buqqa'aa jiran dubbatanitti nuti jireenya keenya lafa baddaati kan amma itti nu qubsiisaa jiran lafa gammoojjiiti nuti lafa baddaa barane akkamitti gammoojjii keessa jiraachuu dandeenya jechuudhaan kaayyoon mootummaa nu balleessuudhaa kun duugaa sanyiitiin garaagarummaa hin qabu jechuudhaan jiraattonni godinichaa komii dhiyeessu. Lafti suni uumamaan lafa teennaa paarkiin sunis waan paarkii haa galmeessan malee immoo jalqabarratti paarkii uummanni kunuunsee asiin gahee paarkii kennaa laftis lafa teennaa har'atti dirqiidhaan yoo ka fuudhanii ka gurguranillee taate borunuuf deebitii yoo meebii abbaan biyyaa wayii dhufeedha. Har'atti immoo wanni tokko yoo shiran dirqiidhaan ka godhan taate homaa godhuun hin danda'amu. Uummanni sun immoo akka silaa heeraatitti paarkiin kun yoo ijaaramu uummata san mari'achiisanii uummanni sun immoo fayyadamtoota paarkii sanii irraa ta'anii akkasuma bineensota achi keessa jiruun akka kunuunsan dareedduu ta'anii yookaan immoo hojiillee achitti hojiin uumamee fi uummata sanii silaa bifa kanaan agartee hawaasa san hammatee paarkiin kun kan ijaaramu taate waan deeggaramuudha kan yaadni kiyya. Immoo paarkii yookaan lafa san jaallatanii hawaasa immoo lafa san irra ture buqqisuuni heeraa miti kun heera addunyaa kamiyyuu miti. Kanaaf dabalataan immoo uummanni kun baddaadha akka baddaati lafti suni yoomma achirraa buqqaanii kan baadiyyaa sanitti malee gammoojjii sanitti ka galan taate lafa sanii waliin ta'an horiin baddaatiif horiin gammoojjii dhiqqisho wal dhaba. Kanaaf fakkeenyaaf amma hoolonni gammoojjitti hin taatu. Hoolonni gammoojjitti baddatti kan wal hortu heddumina jechuudha. Fardi gammoojjii hedduu hin ta'u bicheetu fixa. So uummanni kunillee boseetu fixa. So waan kana itti yaadanii waan godhaa jiran natti hin fakkaatanidha walumaa galatti. Bilchiginnaan waan uummata fayyadu caalaa waan mootummaa qofa fayyadee uummata miidhuu irratti waan xiyyeeffate fakkaata. Dhugaan ani beeku yeroo paarkiin kun paarkii ta'ee galmaa'u bara 2009 irraa eegalee sochii tokko dhamaa ture ni beekna. Maaltu akka paarkii ta'uu godhe kan jedhu gaarreewwan hedduu jiran keessaa Baalee filatame warra amma Oromiyaa viizitii Oromiyaa jedhamu kana keessaa ijoollee gaazexeessitootaa fi warra ministeera turizimii kanatu gosan qorataa ture. Mootummaan wajjin jiranis gaafa Baalee Yuuniskoora galmaa'u warra giidoo tokko keessa lafa teessuma lafa isaanii dhakaa tokko Hararge keessaa gara naannoo 5 fakkaata Itoophiyaa keessa yeroo san kan galmeessanii itti aanseemu yeroo san Leephis fincaa'aa Leephis keessaa hambisanii innillee achirratti galuun uummata naannoo sanii buqqisuu bineensa naannoo sanii buqqisanii bakka jijjiiruu osoo naannoo sanii yookaan haala qilleensa naannoo sanii jijjiiruu miti san caalaa misoomsuudha. Hammatee uummata naannoo sanii hammatee irratti ijaaramuu irra
buqqisee qaama biraa naannoo san hin turre naannoo san hin baratamneen bakka bu'ee wal jijjiiree qaamni jalqaba lafa san misoomsee naannoo san jiraataa ture irraa kaafame itti irra kabajamee jiraataa ture. Deebi'ee waardiyyaa waan garaagaraa ta'ee warra bifa haaraan dhufe kanaaf yeroo tajaajila argatan naannoo akka Finfinnee fa'aa Adaamaa magaalota Oromiyaa kan hedduu isaa keessatti wantoonni kunneen immoo sirriitti seera addunyaa keessatti warroonni akka magaalaa Chaayinoota Hong Kong yeroo dur turte magaalaa akkamiiti ummatan san dhiisanii magaalaa haaraa yeroo Beijing ijaaranii ummata naannoo abbootii lafaa sanii hammatanii irra ijaaran. Hammatanii irra ijaaran jechuun akkamii namni lafa bal'aa yoo qabaate iddoo isaa suni beenyaa gahaa kafalanii fi mana inni keessa qubatu naannoo saniin istiraakcharii bakka sanii saniin magaalaa ijaaramaa kanaan wal gituun akkaataan wal qabatee waliin guddachuu danda'u. Buqqifamee sun taane wajjumaan ijaaramuu danda'u yoo danda'e ijaarratee dadhabee ijaaramee fi gargaraa mijeessanii fi bifa saniin kan paarkii kunillee seeroo ta'amu paarkii addunyaa keessaa akkuma isin jettiin jalqaba kan godhamu sararamaa erga sararamee immoo naannoo bineensi keessa jiraatu fi namni irra jiraachuu danda'u adda baasu achuma keessatti namoota laan irraa kaasanii bakka tokkotti qubachiisu. Qubachiisu jechuun naannoo sana fageessanii osoo hin taane dhibeen bineensummaan naannoo san keessa jiraatu namoota kanneen wajjin kan jiraachuu barate kan namoota kanneen wajjin wal beeku hedduudha. Nama biraa hojjetu wal fidanii walii galuu hin danda'anii haala qilleensa naannoo saniitiin illee namni biraa dhufa walii galuu dhabuu danda'a. Kanaaf turistii diidaa fiduu fi haala jireenya idilee bineensota kanneenis jeequu ta'a. Kanatu hin baratamne biyya keenya keessatti. Amma kana qofa isin waan albuudaa sodaan keessan baay'ee sirriidha. Kan hunda caalaa kana sodaachisu namoonni Oromoon aadaa qaba. Aadaa kanaan bosona kanas kan tursiisan. Aadaa kanaan bineensota kanas kan tursiisan. Amma naannoo Harargee kana yoo ilaaltani bosonni irraa dhumatee bineensonni magaalaa keessa yaa'anii akkuma sareetiin nama wajjin oolu jiran. Dooruu uummata kana hundaan gaafa buqqifamanii irraa ka'anii arra turistii biraatti affeerraa bosona kana misoomsinaa paarkii addaa goonaa wanti jedhamu kuni sodaa akkasii keessa fana galchan. Bineensonni kunniin namoota haaromatti dhufan kanaan bosonni kunis manca'ee albuuda kanaaf jecha mancaafamame boruu bineensi kun uummata keessa akka gadi lakkifame isaan sodaadhaan. Achi qofaa miti magaalaa amma naannoo Arsii Lixaa kana keessallee aanaa gara afurmoo akkasii jira. Fincaalee bis kana wajjin wal qabatee village ecotourism kan jedhu amma haaraa fidanii sunis akkasuma galmeer kunis kan Baalee kanaan waluma fakkaataa waluma hordofaa jechuudha. Kanaaf Gujii keessallee akkasuma jira. Guutuu Oromiyaa keessa taa'ee akkanaa kun yoo babal'ate dimoogiraafii biyya kanaallee jijjiiruuf gahee guddaa qaba. Sodaan kiyyanni guddaa isa kanaan. Sababni uummata godina Baalee aanaa Gobbaa buqqisaa jiraniif afaaniin paarkii misoomsuuf haa jedhan malee icciitii biraatu duuba jira jedhan keessa beektoonni. Icciitiin uummata lafa isaa irraa buqqisu maali moo dhuguma mootummaan paarkii gaarreen Baalee misoomsuu barbaadeeti? Paarkii kana dhugumatti paarkiif jaalataniiti UNESCOon galmeessu. UNESCOon akka amma bulchiinsi ittiin deemaa jirutti miti sirrii miti. Because paarkiin Baalee icciitiin loojoon sun achi ijaarameef security wayii qaba. Security'n sunillee waan biraa miti albuudhaatanii gurguruudha. Amala radio active element warroota jedhamantu jira. Kan akka uraniumii isaan biroos radio element warra ta'an. Neecharii ammoo mallattoowwan kanniini biyya tuqaan itti argamu naannoo tuqaan itti hammaatu isa jira beeki. Naannoo tuqaan itti hammaatu. Qo'annaan illee kan beekamu akkuma biyyattiillee qo'annaan dhiyeessitti Harargee fi Baaleen keessa
parsantiin ol ka'an biyya tana keessaa qabdu Baale. Achitti aansee Harargee aanaalee 6 keessatti Gursumii, Fadisii, Boroo Guutuutii, Qabsaadhaa akkas aanaa 5. Baaleen Raadeesii amma paarkii jedhamu kana diishoonillee dabalateeti square kiiloomeetirii 60,000 kuni kan naasaadhaan qoratamee lafa jiru beeki. Amma waan kana hannaan jalqabamee jira beekte. Loojoon suni waan kana hattuudha. Tokko jedhe lammaffaadha. Karaa dallumannaatii fi afoo bidiree fi wanni barraaqii kanneen keessaa tuttuqamee jira. Chaayinoonni hannaan tuttuqtee jirti beektee hatamaa jira. Baay'ee hatamaa jira akka malee. Amma sababbiin onna madda walaabuu irraa nama ol dhiibaniif beeki bakka waan kana baasaniin baay'ee barbaadachiin kara Somaalee achi ba'a. Albuutota biroo qaqqaalii wajjin. Especially mineral area, mineral zone godhuudhaaf paarkii caalaa mineral yookiin ammoo albuudota qaqqaalii bakka wanni radioactive wanti kana dabalatee elementii kanneen dabalatee amma beeki namni qalbii qabu osoo jiraatee to naannoo amma dallumannaa hospitaala odoo dhaqanii riizaaltii waan kanaas bitti argita. Dubartoota ulfisaanii garaa cichuu fi dadhabe kan bira darbe kan ammoo garaa keessatti lafeen godhanne kan yoo dhalatee lafeen qabne baay'ee jira. Kana gaafachuu dandeessan fullaatanii. Wanni gujii mudate gujii saanaayidiidhaan baay'ee miidhani beeki. Saanaayidii waan jedhamu jira albuuda innaa baaftu dhakaadhaaf wantoota gargarii bulleessitee albuuda qophaa'a keessaa baasuudhaaf sibiilota keessaa baasuudhaaf waan itti fayyadamu. Saanaayidii jechuun tooksiis asiidiidha baay'ee hamaa isaa fi meerkuuriin waliin makameeti akkas wanti ittiin hojjetama beektee albuudota waan akka warqii maalii kanneen kobaalti baay'ee gara albuudota 18 hojjetamee jiru. So isa ittiin fayyadamuuf kana fayyadaman. Inni bishaanitti bishaan deemee bineensi irraa dhugaa munni naannoo sanitti margu discharge godha jechuudha. Beellanni achirraa fayyadamu namni achirraa fayyadamu kana keessa gogaa kee yoo tuqe immoo immediately toxic acidiidha baay'ee hama saanaayidii jechuun. So uummata kan akkasi faalame kan gujiitu bu'aan tokko namni waa godheef Itoophiyaan isaa rakkabdeen jirtu. Kanaaf amma kanachi ammoo roodha beekte akka kan gujii sanuu faabrikaadhaanii miti. Hattutu baasaa ofii safety ofii eeggatanii baasaa hin beektu. Yeroo tokko doktoroonni lama irratti dhubamanii turan Dr. Mahammad nama jedhamu tokko fa'a. Yoo yaadattan ta'e storii waan kana albuuda isaan normaalii cheek godhuu deemanii albuuda biraa cheek godhuu deemaniiti balaqqeen uraaniyeemiidhaa baay'ee isaan miidhe. Naannoma beekama tullu diimtuu san because mallattoon tuqaan hammaachuudha uraaniyeemiin achi jala jira jechuudha. Beekuun kun tuqaan kun waan saniin ol qabata. Sabni keenya amma waan qaqqaalii kana waan jiruufi garaa kamii hannaadha diinni kan itti tooftaa baafate. Malee paarkii jaalatanii gadamsi waggaa 100 bosona san keessa ture amma jaalalloo argatee Itoophiyaa amma isa kabajuuf miti. Mootummaan paarkii misoomsu dura nageenya paarkiitiif maal godhuu qaba? Tokkoffaa seera paarkii ittiin eeguu keessaa beelladoota manaa naannoo paarkii jiran yaala talaallii kennuufiidha. Akka dhibee fuudhanii beelladoota bosonaa bineensota bosonaa kanaaf hin daddabarsine sareen hoo jiraate sareen kontiroolii galuu qabdi. Lammaffaa immoo yookaan talaalliin kennamuufii qaba bobbaasuu dhoowwuudha saree. Sareen kontaaktiin barbaachisu jeedalli waan jirtuuf. Farda, harree, horii, hoolaa fi re'een kunniin maali? Yoonni talaalchisuu qaban. Seerri calqaba odoo dhugumatti paarkii ta'e maaltu uumama? UNESCOon immediately dhaqeet fayyaa beelladaatiif bineensota sanii dhaaba. To the first one. Itti aanseet istiraatejii qopheesseet safaraa kaasa uummata. Safaraa achuma keessa beeki because tajaajila paarkii sanii waan ta'uuf uummanni sun isarra ka beeku waan jirreef.
bakka rakkoon jiru malkaa, bakka qilee, bakka hallayyaa, bakka garbaa, bakka goobaa, bakka hin baasu, bakka hin baafne uummata sanirra saayintistiin beeku waan hin jirre. Itti aanseeti ammas fayyummaa bineensota achi keessa jiraniitii fi daandii turistootaa, hoteela turistootaa bifa uummanni kun itti hirmaateen sekiriitii uummataatiin ala osoo hin taane. Kan fuutee uummata immoo kiiloomeetira 70 fi 50 60 irraa fageessu jechuun kanumaa waan tokko gowwaa biratti lafa dhaanii qaroon hin beekata. Gowwaan birraadhaan hin beekatu. Santu dubbi amma hanni biyyattiin already ani shira tokko beektaa waggaa 3 kana Toonii Bileer Paanti garas deemanii turan. Qonna sinaanaatii fi diishoo sanfaa laaluu kan alii sanfaa laaluu lafa istiraatejii ilaalaa turan. Emireetonni ammoo fuudhaniiti paarkii geessanii akkasumas chaayinoonni illee karaa amma kunoo daawwaa elektiriik paaworii haayidroo paaworii sanfaa yeroo hojjetan achiin tuttuqaa turan albuuda kana. I think securityidhaan hubachuu malti because idaa itti jiru wajjin wal qabatee biyyattiin achiin ala ammoo hattuun ogummaa ogeessa biyyattii tanaa mallaqaan bittee waan kan hatuun malti. Irra guddaan kana isin jechuu barbaade sila adeemsa fayyummaa paarkiitiin seera mataa isaatiif adeemsa qaba. Normaalaayizeeshinii sila wanti kun ittiin deemaa ture of keessaan qabu jedhee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota ammaatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa nu bira ga'e akkasuma odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee hanganumaa odeeffannoo keenya irraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraabii godhan sabskraabii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatii waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.